Tole, akkam jirtu hordoftoonni fi dhaggeeffattoonni YouTube chaanalii kan kootii biyya isin jirtanitti bakka isin jirtanitti magaalaa baadiyyaa isin jirtanitti nageenyi kan koo isin qaqqabuun jedha. Guyyaarra waa tokkoon qabadde isinii dhufe maal inni yeroo baay'ee namni yookaan barataan tokko gaafa yookaan dargaggeessi yookaan immoo shamarreen tokko gaafa yuunivarsiitii irraa haa ta'u kolleejii irraa haa ta'u barnoota baratee xumuree yookaan barnoota barattee xumurtu. Eh, hojii barbaaddachuu waanuma jirudha. Hojii qacarmuudhaaf jechuudha. Kan mootummaa ta'uu danda'a, kan dhuunfaa ta'uu danda'a hojiin suni. Sanarratti waan gaafatamu jira. Manni hojii nu qacaruu barbaadu maal nu gaafata? CV galfadhuu nuun jedha. Yoo nu dhaqnee haasofsiifnu yookaan immoo beeksisa yeroo baasanis CV galfadhaa jedha. CV'n kun maa inni kaarikuleem viitaa waan jedhamudha. Odeeffannoo akkam akkamii of keessaa qabasa jedhu namoonni baay'een yeroo baay'ee fira yookaan hiriyaatti siqan gaafataniitu baru maal maal akka inni of keessatti haammatu CV'n kun akkamitti barreeffamaa kan jedhullee mana tokko tokkotti yoo ilaaltan magaalaatti namaa barreessanii warri qarshii namarraa fudhatan illee jiru. Ani immoo sanarraa ka'eetanii maaliifanii namoota muraasa illee yoo fayyada ta'e waan kuni. Keessumattuu barataa haaraa yuunivarsiitii irraa eebbifamu, kolleejii irraa eebbifamu, barattoo eebbifamtu, nama hojii barbaadaa jiru, boris nama tokkotu hin kadhatin, tu nama kamiinuu hin gaafatin, ofiin of danda'ee namni sun barreeffachuu danda'ee barreessee akka galchuu danda'utti jechuudha. Waajjira barbaadutti, biiroo barbaadutti barreessee galchuu akka danda'utti maaliifan waan hin beekumsa hin qaburraa hin qooduuf yaada jedhurraa ka'ee kana qabadhee dhufe hanga dhumaatti CV'n kun akkamitti barreeffamaa maal maal of keessaa kan qaba kan jedhuun gabaabsee isinii kaa'aati amma dhumaatti akkasin na hordoftanii kabajaan isin gaafadha. Egaa kaarikulam viitaa gaafa barreessinu yookaan viitee gaafa barreessinu CV gaafa barreessinu jechuudha. Tokkoffaa irratti maal guunna tokkoffaa waan nu barreessu nu hundumtuu waraqaa fuula tokkitti irratti xumuramuu qabu. It must be on only one page. Fuula tokkicha irratti anammas irratti beekaa gurguddiseetan akka inni isiniif mul'atuufan barreesse malee saayiziin isaa 12 ta'eetu fuula tokkicha irratti xumuramuu qabaachuudha amma danda'ame. Akka nama hin duffisiifneef jechuudha. Baay'ee gabaabsinee odeeffannoo barbaachisaa ta'e qofa achirra keenyaa jechuudha. Suni fakkeenyaaf maalinni tokkoffaa irratti personal information jedhu. Personal information kun maal of keessaa qaba? Inni jalqabaa name maqaa kan keenya barreessinaa jechuudha. Maqaa kan koo fakkeenyaaf amma maqaa kan koo yeroo jedhu name gaafa jedhu maqaa kan koo kan abbaa kan ammaa akaakayyuutti barreessaa jechuudha. Yookaan immoo kan kootiif kan abbaan barreessaa jechuudha. Fakkeenyaaf an amma kennaa kabbadaati kennaa kabbadaa jedheetan barreessaa jechuudha. Sex kan jedhu kuni saala male or female waan qabu barreessaa jechuudha namni sun. Yoo dhiira ta'e male yoo shamarree taate female jettee barreessite jechuudha. Si'a tokko tokko waajjira tokko tokkotti gaafa guunnu undetermined kan jedhee faan jira suni nun barbaachisu akka Itoophiyaatti nuyi male female jenneetu guunnaa biyya alaatti sun tarii namoonni saala isaanii ani dhiiranii dubartiidha jedhanii murteessuu hin barbaanne jiraachuu danda'u sun abbaa sana laallata. Nu garuu akka Itoophiyaatti kan nu barre meel yoo immoo dubartii ta'e fiimeel jennee guuttachuu malee waan murtoofne jiru saalli keenya murtaa'aadha beekamaadha jechuudha. Eeji kan jedhu jira umurii. Umurii kan keenya yeroo dhalanne irraa jalqabnee isa sirrii isaa guutuu qabna. Umuriin keenya 18 immoo 19 immoo 20 immoo 30 immoo waan irra jirru sana guuttachuu qabna jechuudha. Birth place eessa irraa kaana isa kana mootummaa naannoo irratti dhalanne fakkeenyaaf amma Oromiyaa jedheetan Oromiyaatti hin dhaladhe waan ta'eef Oromiyaa jedheetan jalqabe. Itti fufnee hoo zoonii barreessina jechuudha. Oromiyaa keessaa immoo zoonii adda addaa jira. Zoonii isa kam? Zoonii ani barreesse keessaa immoo waradaa jira. Yookaan immoo aanaa jechuudha. Aanaa kam? Aanaa ani barreeffadhe jala immoo gandoolii adda addaa jira. Ganda kam? Kanaaf odeeffannoo guutuu keenya jechuudha. Bakka dhalootaa. Date of birth guyyaa dhalootaa. Guyyaa ji'aa fi
lakkoofsa baraa yookaan immoo bara meeqa akka dhalanne kaa'uu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo bara 1979 akka lakkoofsa Habashaatti jechuudha akkasiidha. Kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti Itoophiyaan kalaandar jennee yookaan akka lakkoofsa Habashaatti keeyyannaa jechuudha. Marital status kuni gaa'ila jechuudha. Fuudheera moo kan gaa'ila dhaabbate moo hin dhaabbanne. Married or unmarried or diverse. Argite married yoo fakkeenyaaf nama fuute taate married jettee guuttatta. Yoo hin fuune ta'e unmarried fuutee kaatee hiikte yoo ta'e immoo abbaa manaa hiikte yookaan haadha manaa hiikte yoo ta'e immoo diverse jettee guuttaa jechuudha. Nationality yookaan lammummaa gaafata. Itoophiyaan jennee guunnaa jechuudha yookaan immoo Itoophiyaa jennee guunna. Itti fufee waan nu barbaachisu amma cell phone number lakkoofsa bilbilaa kan keenyaa guunnaa jechuudha. Koodii isaa dagachuu hin qabnu maaliin ka'a? Plus 251 jenneetu 09 hin jennu 9 jennee itti fufna fakkeenyaaf amma 0917 09 jedhee itti fufaan koo. Yookaan immoo namni nu barbaadu sun fakkeenyaaf bilbilli nu jalaa baduu danda'a, hatamuu danda'a, siimiin kan keenya cufamuu danda'a. Yoo filannoo dhabe iimeeliidhaan nu argata waan ta'eef iimeelii kan keenyas ammas fuuldura kanatti barreessinaa jechuudha. Or iimeeli jedhamti iimeelii kan keenya barreeffachuu qabna jechuudha. Iimeeliin salphaadha. Waan haaraan qabu iimeelii banachuun yoo bilbila qabaanne iimeelii banachuun salphaadha waan ta'eef yoo hin bananne banachuu qabdu jechuudha. Akaadaamik raank sadarkaa barnootaa dippiloomaadha moo digiriidha moo sertifikeetiidha moo maastersiidha moo isa kana akaadaamik raankii keenya BA, MA, certificate, dippiloomaa kana jennee guuttachuu qabna jechuudha. Current position amma maalirra jirta? Unemployed yookaan immoo nama qacaramtee hin jirre jechuudha yookaan nama qacaramee hin jirre jechuudha. Or employed ta'ee immoo dabalataan barbaadamoo maalirra jirta amma kana? Seeking for job nama hojii barbaadaa jiru. Unemployed yeroo baay'ee akkasiidha. Nama hojii qacaramuudhaaf hojii beeksisa ilaalaa jiru yookaan beeksisa hordofaa jiru. Unemployed jettee guuttachuudha. Educational background waa'ee barnoota keetii fakkeenyaaf gubbaatti digirii jalqabaan qaba yoo jette yookaan immoo sertifikeetiin qaba yoo jette maaliin qabda? Herreegaan immoo keemistiriidhaan immoo ITdhaan immoo siiviksiidhaan immoo baayoloojiidhaan immoo ikoonomiksiidhaan immoo maaliin qabda? Isa jedhu eessarraa fudhatte yuunivarsiitii yookaan kolleejii irraa baratte sana keessaa jechuudha. BA in economics, in biology, in chemistry, in sport science, in civics, in English from this university, from university kanarraa kolleejii kanarraa itti barreessuu qabdaa jechuudha. Inni afuraffaani language spoken and skills. Afaan dubbannuu fi dandeettii afaan sana irratti qabnu jechuudha. Dandeettiiwwan afaanii afurtu jira waan ta'eef. Speaking, listening, writing, reading. Dubbachuu, dhaggeeffachuu, barreessuu fi dubbisuu keessaa. Fakkeenyaaf naannoon ati irratti dorgomtu murteessaadha. Yoo akka federaalaatti Itoophiyaa keessatti dorgomta ta'e Amaariffa tokkoffaarra godhachuu qabda. Maaliif afaan lafa ati irratti dorgomtuu sun afaan hojii lafa ati irratti dorgomtuu sun waajjira ati irratti dorgomtuu sun Amaariffa moo afaan Oromoo moo Ingiliffa isa kan adda baafatteetu jalqabarra buufatta jechuudha. Fakkeenyaaf amma bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee irratti yoo ta'e waajjiraalee akka federaalaatti yoo ta'e hoogganaman yoo ta'e irratti yookaan immoo naannoo ati irratti dorgomtu sana afaan kamiin gaggeeffama? Isaan jalqabarratti tolfatta jechuudha. Yoo fakkeenyaaf immoo Oromiyaa ta'e Oromoo language kan jedhu kana tokkoffaarra kaa'atta jechuudha. Achirratti active in speaking, listening, writing, reading. Ingiliffa meeqaffaarratti, afaan Oromoo meeqaffaarratti. Dandeettii afaaniitti qabdu akkasittiin keessa jechuudha. Inni shanaffaani work experience, muuxannoo hojii. Yoo qabaatte qabdaa muuxannoo hojii akkasii hojjedhe irratti barreessita. Yoo dhabde immoo nan jettee guuttachuudha. Yookaan immoo daash jettee akkasumatti daashii keessa jechuudha. Total work experience in year. Yoo qaba jettee gubbaatti guuttee shanaffaa irratti waggaa meeqaaf qabda? Waajjira kamiin hojjette? Isa kana barreessuu barbaadaa jechuudha. Waajjira kamirraa hojjette? Bara kamii jalqabdee waggaa meeqaaf? Ji'a meeqaaf? Kan jedhu kaa'achuu qabda jechuudha. In addition dabalataan waan ati asirratti gara oliitti barreessiteen alatti dabalataan maaltu jira? Fakkeenyaaf isa tokko short term training yookaan immoo leenjii gabaabaa dhimmoota adda addaa irratti fudhannee ICT irratti waan adda addaa irratti fudhanneetu
Leenjii gabaabaa sanaaf sertifikeetiin nuu kennameera ta'uu danda'a. Leenjii ji'a sadii ta'uu danda'a, torban lama ta'uu danda'a, torban tokko ta'uu danda'a, leenjii guyyaa lamaa ta'uu danda'a. Waan itti sertifikeetii qabnu sana dabalataan immoo kanarratti sertifikeetii nan qaba jenneeti achirratti dabalataan guuttannaa jechuudha. Kanin har'a isinii qabadhee dhufe kanumadha. Galatoomaa ulfaadhaa. YouTube chaanaalii kana immoo subscribe, like gochuudhaan, share gochuudhaan na cina dhaabbadhaan isiniin jedha. Ulfaadhaa nagaanaa qabaadhaa. Kun namoota baay'ee hin gargaara jedhee waan inni itti amanee fi ulfaadhaa yeroo itti aanutti waan biraa qabadheetan isinii dhiyaadhaa na galatoomaa jechuun barbaada.